Dhiirri yeroo harka kee jirutti boo'i malee yeroo harka keetii bahe hin boo'in. Sababa tiktookiitiif jettee abbaa manaa keef ilmoo kee takkaaf hin dabarsin. Sababni ati abbaa manaa kee dabarsituuf maali? Meekaappii dibachuun dhiibbaa hamaa qaba. Fuula qulqulluun dhiira jaalachuun, fuula qulqulluu keessa qulqulluu gaafa qabaatte gaafa kana dhiirri kamuu si jaallata. Kana irratti immoo namoonni tokko tokko mallaqa yoo qabaatte jedhama. Abadan mallaqni isin jaalachiisu. Abadan mallaqni bultii isin ijaarsiisu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jiriirtu akkam nagaa keessan fayyaa keessan isin jecha. Wantoonni nuti har'a waliin ilaallu waa'ee dubartoonni akkamitti abbaa manaa isii akka qabatan kan jedhu waliin ilaallaa. Viidiyoo kana laayikii gochuun sabskiraayib gochuun hin dagatina isin jechuun barbaada hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Asirratti dubartiin takka abbaa manaa ishee erga biraa ba'ee booyuuf bootuun boo'uudhaaf faayidaa qaba moo yeroo bira jiru boo'uuf faayidaa qaba. Yeroo bira jiru boo'uuf faayidaa qaba. Innillee abbaa manaa kee qaqqabachuu dandeettu yeroo si bira jiru erga sarkaa ba'ee dubartii tokko harka seenne abadan deeffachuu hin dandeettu. Sababni illee dubartii bira harka seene dubartii bira harka keessa seentu dhiironni akka nama mana hidhaa seenatti jechuudha. Mana hidhaa lafa jalatti mana hidhaa lafa jalaan beektanitti dukkana jechuudha. Achi keessa seente abbaa manaa kee hangafaasa isa duraa san deeffachuu hin dandeettu. Sababni illee dubartii bira harka seena waan ta'eef. Dubartiin itti dhuftu sun immoo akka itti qabattu beekte jechuudha. Mala qabdi. Maaliif waan harka keetii bahee waan argituuf nama kana gaarii ta'e waan argiteef jechuudha. Gaarii namni ta'uu kana arguu isiitirraa nama sanitti tarkaanfattee cimtee qabachuuf dirqama isiiti. Maaliif erga an harka seene nama kana kan duraan yookiin hawwitu ta'a jechuudha. Otoo duraan hawwuu baattee nama kana immoo harka ofiitti deeffachuu hin dandeettu. Waa'ee kanaa irratti akkuma reetii Aadamii fi akkuma Abii Muktaar irratti ijoolleen kun lamaan ijoollee ciccimoo namoota immoo miidiyaadhaatti namoota immoo uummataaf dubbachaa turanii namoota akkanaa kana silaa irratti du'an irratti cirrisan malee harka keetii bahee takka harka seenuu hin danda'u jechuudha. Harka keetii bahee takka harka seenuun isaa ati du'u jechuudha. Maaliif dhiira jabaa dubartii jabduutu qabata. Dhiira jabaa bifa otoo hin taane dhiirri bultiif ta'u hin beeksisa. Dhiirri bultiif ta'u namoota akka reedii kana jechuudha. Namoota akka abdii kana. Namoonni bar dhiirota bultiif ta'an bifa qofa ilaalina bareedumsi bifa waa tokko siin dabalu abadan jechuudha. Bareedumsi bifa abadan waa siin dabalu. Fakkeenyaaf dhiironni tokko tokko shamarran gara tiktookitti dhufan gonkumaan fedhan. Kun immoo dirqama beekuu qabda. Yoo gorsa isaan fudhatiin yoo waan inni isin jedhu fudhatiin yoo karaa hiriyaa keetii yoo karaa maatii kee fakkeenyaaf fudhannu maatiin kee wallaahi billaahi maatiin kee waa tokko sin fayyadu. Inni si fayyadu abbaa manaa kee qati jibbitu san. Inni borulleef har'alleef si fayyadu abbaa manaa keessan haadhaaf abbaa kee jaalladhu fira kee hundumaa jaalladhu. Maalirree ka faayidaa sii qabu isa wajjin jiraatu san. Isa uffata qullaa wajji bultu san. Isa qaama kee argisan malee abbaa warraa kee obboleessa kiyyaa abbaa kee haadha kee uummata akkasiin godhan. Kalaas ati isaan biraa baate jireenya kee jijjiirratti. Inni immoo reetii Aadam gattee fi isii reetii gatteef maggeen abdii gattuun dhugaa dogonkora guddaa dalatan. Dhiirota akkanammoo abadan hin argattan. Maaliif yoo jettan ijoollee kana dhalaa hedduutu hawaa ture. Miidiyaa irrattis akkuma gaafataa turani dhalaa hedduutu hawaa ture. Barii shamarran jabduun shamarran gaariin dhiirota akkanaa barbaadde. Maaliif jireenya isaanii akka jijjiiraniif. Bultii qabanii yaada qabu. Bultii qabanii deemu. Akkaataatti dubartii horatan beeku kan jedhu jechuudha. Kun immoo wallaahi isa duubatti hafan. Dubartiin erga dhiirri isaa harkaa bahee booyuun bu'aa takka qabu. Otoo akkuma dura jal'ise fakkeenyaaf Faatima reedii yoo mistira kana kan baastu ta'e akka reediin dubbatetti akkuma Abdii Muktaar jedhetti nuti turree jirraa waggaa tokkoof deemnaa kan jedhu. Reediin sababa maaliitiin miidiyaa irraa bade fakkeenya yuutuubar isaa akka duraan dalagamaan jiru sababa maaliitiin dhimma maaliitiin kan jedhu yoo taatan reediin dhimmi inni badeeni sababa mana keessa rakkoon jiru. Fakkeenyaaf ati amma manuma namaa tokko yeroo daladu kana keessatti yoo mana san keessa rakkinni mashaakilli wanti adda addaa jiraate ati viidiyoo takka hojjechuu hin dandeettu. Maaliif rakkoo mana san keessa jira jechuudha. Abbaa manaa fi haadha manaa jechuun himmuutu
daran isa kana caala ni beektan jechuudha isinillee. Kanaafuu hordoftoota kabajamtoota keenya ijoolleen shamarranii dhiirota gaggaarii harka keessanii baaftanii nama biraatiif hin laatina. Gaafni harka nama biraa seen immoo gabbaatee miidiyaa irratti hin bu'in. Dhiira warqii kana maal akkamitti gadhiista? Harka kamtu si dhiisa? Ilmoo kana moo irraa argatte? Ijoolleen kun lamaan jechuudha. Ijoollee kana bichaa miti. Miiliyoona kamtu jira dhukatee kalmaan isaanii gatanii deeman. Amma namni fakkeenyaaf reediin amma miidiyaa irratti jiratu isiitu baase malee turanii jiran. Abdii Muktaar turee jira. Kan miidiyaa irra hin jirre ijoolleen Kaayiroo keessa jirtan hedduutu jira jechuudha. Kan miidiyaa irratti gadi wal hin baafne. Kan mistira walii ol dhuunfatee ta'a. Isuma dursaa wanni kana seenuun duubumaatti bultii ijaaruurraa fagaachuudha. Akkuma maakin jette isa kana laalaa bultii ijaaruu didee jette. Isa kana laaltallee bultii ijaaruu dhabuun keetillee miidhaa sirraan ga'a. Jireen ilmi namaa ilmeen ni deema. Kanaaf jechuudha ijoolleen shamarranii gaafa bultii ijaarattan duraaf duuba kenna beekuun dirqama kenna. Duraaf duuba kenna beekuun isaa dirqama kenna. Duraaf duuba kenna beekuun isaa dirqama kenna kan jedhuuf tokkoffaa namoonni tokko dhaluun duratti otoo hin dhalleen nama isa yeroo gargar ba'e bareeda ture. Lammaffaa ati nama gaarii tokko yoo argite irraa ba'uun immoo badii ture. Ati fakkeenyaaf dhiira gaarii tokko qabachuuf amaloota garaagaraa qabaachuu qabda. Yoo duraan amala badaa kan qabaattu ta'e ammatti immoo ati amalli kee dachaa ta'ee mul'atuu qaba. Isa bira darbtee maatii isaa jaalachuu qabda. Fira isaa, hiriyaa isaa kabajuu qabda. Dubartoonni tokko abbaa manaa isaanii jaallatanii maatii isaanii kan jaalanneetu jira. Isa kanarratti maalin isiniif fakkaate? Fakkeenyaaf isa qofa jaallatti. Fakkeenyaaf haadha isaan jaalattu, abbaa isaan jaalattu, fira isaan jaalattu, hiriyaa isaan jaalattu. Dhiironni tokko bultii isaanii kan itti diigan sababa kana jechuudha. Dubartoonni akkanaa kun immoo wanta fokkataadha jechuudha. Erga nama san jaalatte maatii isaa maaliif jibbita? Erga nama abbaa manaa kiyyaa dhiyeetee gaafuma dura bultii ijaaruu seentu waan kana hundumaa karoorfatu dhibbatti dirqama keetti. Kanarratti maal isiniin jechuu barbaade? Kuni hadha otoo hin taane biyyuma keessattis ni jira wantoonni akkana jechuudha. Wantoonni akkanaa kun hedduun jira. Hedduun jiraachuun isaa ka'umsi keenya eessaa akka ta'e, ka'umsi keenya ijoollummaarraa, ollarraa, maatirraa kan ka'etu rakkoo kana hunda fida jechuudha. Jibbaan ollarratti argitaa, hiriyyarratti argitaa, obboleetti irratti argitaa, obboleessatti irratti argitaa. Jibbaan kun erga biyyaa ka'e biyya ormaas galee jechuudha. Sababni isaallee maalinni sababni isaallee dura waan keessa keenyatti uumame. Wanni keessa keenyatti uumame yoomiyyuu nu keessaan badu. Yoomiyyuu nu keessaan badu. Keessa keenya jira. Keessa keenya waan jiraatuuf hadhas bultii keenya diiga jechuudha. Hadhallee bultii keenya kan diigu ati nama gaarii tokko. Nama fakkeenyaaf namoonni tokko hin jiran. Fakkeenyaaf bultii sirriidha. Namni ilmi namaa kun akkuma jaalatti jirtu jibballee hin jirti. Akkuma bakka hin jiraa miti garuu bootaan ilmaa ni ulfaatti. Bootaan ilmaatii fi bootaan kun garagara jechuudha. Kan bultii namaa diigu mootuyyuu waa hedduu nama jidduu keessa seenaa, obboleetti seenaa, obboleessa seenaa, fira seenaa, hiriyaa seenaa waa hedduu bultii namaa diiga. Bultii namaa kan diigu nama. Bultii namaa kan diigu hiriyaadha. Hiriyoota akkanarraallee immoo of eeggannoo godha. Ani akka mataa kootti mudannoo qaba. Isa hiriyaa wajjin nyaadhee wajjin dhugee guddadhee jedheetu na jidduu seene nama jaalladheen jechuudha. Ni beeka. Wanni akkana na mudatee beeka ofii kee mataa kee jechuudha. Kun immoo dogongora eessaa ka'e? Dogongora mataa keenyarraa ka'e. Erga dogongortee kaatee mootuyyuu dogongortee kaatee fuulduraaf of eeggannoo gochuun dirqama keeti. Gaafa kanaaf ati immoo jabdu akka taate beeki. Dogongora keessan beeytee erga dogongora keessan beeytee wanni asii achi inshallah si mudatu tokko hin jiru. Maaliif ree
wanni darbee jira jechuudha. As keessatti yoo mudannoo kee kan dubbadhu ta'e dhugaa hiriyaa walitti dhiyaannu. Isa kutaa tokkorraa qabne hanga ministirii fudhannuutti kilaasii tokko keessatti inni wajjin barachaa turre. Mucaa jechuudha. Mucatti jidduu kennaa fi nama jaaladhu jidduu seente. Waa'ee nama sanii immoo nama ani jaaladhu kanatti anarra isitu dhiyaata. Anarra isitu dhiyaata jechuun yeroo duraatu inni anarra isii beeka. Garuu naannoo tokko haa ta'an malee isii waliin haasa'anii isii waliin sirriitti walitti dhiyaatan. Otoo anaa waliin baratin duratti. Maaliif lafa ijoollummaa keetiitti yeroo ijoollummaa keetiitti namoonni tokko yaani mallattoo adda namatti dhiyaachurraa bilisa kan ta'e isaan akkuma hiriyaatumattu akkanumatti jechuudha. Garuu nuti addaan baanee beeku. Inni addaan baanu gisee mana keenyatti gallu. Ilaa karaan keenya addaan fagoota illee karaa warii garri akkasitti badhee wal geeggeessinee jechuudha. Addaan deemna jechuudha. Maaliif hiriyaan sidiitti hiriyaan bultii keettiitti. Yeroo kana keessatti mucaa kana sirrii hojii wal jaalannaa turre uffata tokko uffannaa turre gaafa kana baruma kana baruma ministirii fudhannee kana hunduyyuu ani carraa alaa arge akka tasaa ta'e carraa namaa fudhadhee biyya hambaa kana deeme waa'ee seenaa kana immoo dheeradha. Otoo ittiin beekin jechuudha. Otoo lafa arabaa kana deemuuf hin dhiyeetiin ani akka yaada kootiin baradha jedhee yaade malee takka maatiin kenna biyya hambaa soofana jedhee yaadeen beekan. Takkaayyuu jechuudha. Takkaayyuu abada. Anis waa'ee biyya isa waa taarikaadhe lafuma magaalaa jedhamtu kana ani yeroo ijoollummaa kiyyaatti hin jibba. Magaalama jechuudha. Kanaaf gaafa kana carraa namaa xinnaa dhufee waan akkasii dhufee ana mucaa wal jaalala eegallee gaafa kaanii dhanjaraan biyya hambaa dhufe hin deemee carraa namaa fudhadhee fiizaa namaa dhufeetu naa dhufe jechuudha. Yeroo isaan yoo hin turre ji'a tokko keessatti waan hundi naa xumurame. Gaafa kaanii ani deemee akkuma deeme saniin kan deeme bakka ani bilbila illee namaan bilbiluu waggaa tokko guutuu jechuudha. Maatiin biyya hambaa deemee biyya hambaa kana deeme waggaa tokko gaafa guutuu biyya bilbiladhe akka tasaatee mucattii wayii argadhe bakka sababa sanii mucattii saniitiin biyya bilbiladhe jechuudha. Bilbilachuu hin dandeenye achirraa immoo bilbila barachuu eegallaan immoo ani bilbila gaariitti bilbilan illee beeku dhugaa dubbachuuf yeroo duraatu jechuudha. Gaafa kaanii bilbila kiyya akka itti bilbilan mucattii natti himte achirraa bilbila naa bitanii maatiin sunillee jechuudha. Haa barakkatanii alfaatanii naa bitanii ani bilbila barachuu eegale. Gaafa kana mucattiin tuni achumatti barattee waggaa isiin hin beeku waggaa tokko ta'e lamata hin beeku akkas barattee gaafa kaanii isilleen biyyuma arabaa dhufte. Lafuma soodii dhufte gaafa isin lafa soodii dhufte isilleen iji turte eeyyamattee ani waggaa isii kontiraata xumurte biyya galti. Yeroo kana keessatti ani biyyuma achuma ture jechuudha. Maaliif hin gallee bakka iddoo mannaa taana maal godhu gala kan jedhuun ture. Gaafa kana keessatti isin gaafa galte mucaatti waan hin taane himte. Ana isin baatee ala dalaydii isin mana wanta hin jirtutti waan hunda mucaatti himte. Mucachi gaafa kana dhiirri hin beektanii miti nuti muddaa malee dhiirri hin muddamtu. Waan isin itti hundee san hundumaa garma isaatti qabate. Achi deebitee jechuudha. Achi deebitee anattis waan biraa himte. Ani immoo hin danfee gamta kan hin gaafadhe maal jettaa nama biraa gaafadhee dursa nama biraa gaafadhee ciisee waan kana jiraannaan homtuu hin jiru. Oomaar homtuu takka hin jiru akkanuma kana gaaf kaanii bilbilee gaafadhee homtuu hin jiru ana bira. Inni ka isaa kana immoo natti hin himne. Ani bakka hin barbaadu jedhee isuma illikki isin waattuu natti himte jechuudha. Maaliif isin hin kaase waan kana beektanii? Ilmi namaa kun diigamaadha. Waan gaarii bakka gaarii isin barbaadu. Bakka gaarii san ofii seenuu barbaada. Isin galee bakka gaarii san ofii seenuu barbaada. Bakka gaarii san ofii seenuu barbaada. Rabbiin immoo nama bultii namaa diigu. Booddee bultii isaallee akkasumatti diigu. Rabbiin tajaajila isa kana dagate. Bultii namaa diigde taanaan jireenya kee guutuu jeeqama. Gaaf kana
isilleen ani hin barbaanne wallolle kalas wallolle gaafa wallolle keessa ani illikii keessa seenaa jira waan kana hundammoo wanni isin itti odeessite san hundammoo inni karaa isaa keessa jira. Ana jarjaree gaafadhu inni mootuyyuu ka isin itti himte san of biraa qaba. Ana nan gaafanne hin callise maaliif hin dheenillee ankalaas jedhe ofirraa biluuga kuma godhan achuma baafachise. Garuu namni suni namni tokko dhiirri tokko yeroo si jaalate badduudha. Yeroo si jibbitallee badduudha. Dhiirri si jaalate taanan wallaahi qilleessi wajjin si jibbite taanas akkasuma. Dubartillee immoo dhiira tokko gaafa jaallattu keessatti gaafa jaallattu qilee wajjin buuti. Akka dubartiin maan jiru. Baay'ee kan miidhamtu baay'ee kan maal jettu dubartiidha. Yeroo kana keessatti dubartiin baay'ee miidhamti jaalalaan dhiira caalaa miidhamti. Maaliif hojjettanii dubartiin gara laafettiidha. Waa'ee dhimma kiyyaatti mudannoo kiyyaatti yeroo deebi'utti gargar baanee biloo golgoonee gargar baanee innis bultii biraa keessa seenee anillee gara biraa bultii biraa keessa seenee jireenyi keenya gargar ta'e. Anis jaalala biraa eegale innis jaalala biraa eegale. Garuu mucaa sun jechuudha jireenyi isaa sun akkasitti isaaf mijoofne. Isa waan akka duraan jiru san hunduraa wanni isaa hundi hin bittinnaadha. Maaliif ree yaanni isa waan inni yaadu waan inni tura dalaguun duraan dalagatu bakkuma hundumaanuu sammuun isaa kalas. Maaliif ree jidduu kana kan si diigu hiriyaa battu ka jaalates abbaa manaa gaaris kasirraa fudhatuuf deemtu dubartiidha. Wallaahi dubartiin diigamtuudha. Dubartiin fokkattuudha nuyi jechuudha. Nuti mataan kenna. Gaarii ofiin barbaanna. Otoo dubartii ta'u gaarii fakkeenyaaf amma gaarii ofiin barbaada. Atis gaarii ofiin barbaada. Intalli sun immoo otoo gaarii ofiin barbaaddi. Nama sanatti taamachaa turte ani garuu dhuguma godhee fuudhe. Kuni mudannoo ofii kootiin mudate waan beekuuf. Dhibbumaan dhibatti dubartoonni badduudha. Dubartoonni hamtuun akkasiin jirtu. Maaliif yoo jettanii namni tokko wallaahi yoo bultii namaa diige bootteen diigama. Intalli sun bootteen isii biyyuma ormaa turtee gaafa biyyatti galtu kan isiin jaalatti sun isiin gatii guddaatti baafte isiin barumsa barsiifte isiin bakka guddaan geetti sun gaafa isiin galtu fuudha niitii qabatee eegeen. Alhamdulillah rabbil aalamiin inni tokko anoon ofitti galateeffadhu ani alhamdulillah rabbil aalamiin gaaf kaanii fuudhee eegee maal gootiree wanni gootu hin jiru. Baasii guddaatti baaftee mucichallee nikaa wajjin qabanii wajjin jiraatte jechuudha. Ati ilma namaa kana jidduu hin seenin. Ilma namaa kana hin diigin. Gaafa ilma namaa diigde kana jireenyi kee guutumatti diigama. Jireenyi kee ni bittinna. Amma fakkeenyaaf reediin haati manaa isaatuun gargar baanee turan. Intala kana fuudhuu mirga isaati. Maaliif ree? Kalas. Yaani bultii biraa ijaarrachuu mirga isaati. Sissoo ta'e erga abbaa manaa keetiin gargar baate dhiira biraa wajjin gaala ijaaru mirga keeti. Maal rakkoo qaba? Bakka otoo isii wajjin jiru yoo irratti fuudhe rakkoon isa. Himma wantiyyuu itti himee yoo fakkeenyaaf haadha manaa qaba. Si fuudhe siin jedhee sitti himee dhiirri dubartoonni rakkoon qabu garuu isiidha walii galee gaafa jedhe rakkoon qabu. Garuu dhimmichi kun mootuyyuu diigaa namaatu jidduu namaa jira. Namatu si diigaa, namatu jireenya kee diigaa malee wallaahi akkanaan lafaa ka'anii namni bultii ofiin diigu. Ofii kooti waan beekuuf jechuudha. Gaafa bultii namaa diigde bultiin keetillee dhibbumaan dhibettuma xiqqishuu sababatteetti diigamte. Maaliif ree? Inni kun tokko jaalalaanii tokko immoo namaanii jechuudha. Namaan gaafa jennu fakkeenyaaf nama tokko jaalattee deebitee nama saniin gargar baatee yoo jette inni ulfaata jireenyi biraa nama biraa hojii ijaaru. Namni tokko onneedhaan jaalattee deebitee jireenya biraa nama biraa hojii ijaaruun hin danda'amu abadaan jechuudha. Kanaaf isin jechuudha hordoftootaf kabajamtoota kiyyaa namarraa of eeggannoo godha. Hiriyoota batturra dhibbumaan dhibbatti ittiin galaayina. Ofii kootii kophaa kee jiraadhu. Ofii keetii kophaa kee jiraadhu. Namatti waan himi garaa kee namatti himatiin.
diidee namatti hin himatiin. Si diiga, seenii si diiga. Kanaaf ani isin jechuu barbaadu kanuma viidiyoo keenya immoo akka koomentii babbarreessitan akka laayikii sabskiraayibs gootaan hin dagatiin jechuudha. Bultii namaa keessa seenuun baay'ee hamaadha, baay'ee ulfaata. Isuma dhibbaan dhibbatti jireenya ilma namaa hedduu ulfaataadha. Jireenya yeroon ammaa kun keessattuu hattu dubartiin dhiira hatu jechuudha. Dubartiin dhiira hatu. Kanaaf Rabbi waan hundumaa waan nu taane nurraa haa qabu, waan nu ta'an nutti haa qabu, khayriin nu haa yaadatu, sharriin nurraa haa fagaatu isin jedha. Obboloota koo waan isinitti dhaamadhu bakkuma jirtanitti of eeggannoo cimaa godhaa isin jechuu barbaada. Viidiyoo kana immoo laayik sheer sabskiraabii yaada qabaattan qeeqa qabaattan koomentii barreessaa. Gaafa koomentii barreessitan koomentii keessan sana irratti hundaa'e viidiyoo hojjechuu danda'a isin jechuu barbaada. Warroonni qeeqa qabaattan illee warroonni yaada qabaattanis asirratti warroonni muudannoo qabdan muudannoo keessan nu barreessaa. Muudannoo keessan gaafa nu barreessitan immoo nutillee jabaannee itti fufnee hojjannaa isin jechuu barbaada. Namoonni muudannoo dhabne jiru. Kanaafiyyuu viidiyoo kana laayikii sheer sabskiraayib godhaa baay'isin jaalladha baay'isin kabaja. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Hordoftoota kabajamtoota maatii chaanalii kan koo baay'ee.